Galatooma kabajamoo afayyaa'ii yaaduma gabaabaa kabajamtoonni miseensonni caffee daandii irratti gaaffii kaasan bu'uura godhadheetanii kan inni yaada kennu jalqaba irratti iddoo lama irratti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gaaffiiwwan ka'an tokko kan daandiiwwan sadarkaa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaatti hojjetamanidha. Kan biraa immoo sadarkaadhuma abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaatiin kan hojjetaman gaaffii manni kaasedha. Kan jalqabaa egaa rakkoomsa jalqaba irratti rakkoon miseensonni kabajamtoonni miseensota caffee kaasan sirriidha. Daandiin sadarkaa abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaatiin hojjetaman rakkoo qabu. Rakkoo isaanii kana iddoo 3-4tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokko abbummaadhumaan hordoffiin raawwachiisummaa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa irratti rakkootu jira. Kana kallattiidhuma mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa nutti kenneen ogeessas nutis abbummaadhaan daandiin kamiyyuu bajata abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaatiin hojjetaman akkuma kan keenyaatti akka duukaa buunu akka hordofnu sadarkaa isaan jiranis immoo akka xiinxalaman akkaataadhuma nutti kennameen ogeessi ramannee hordoffiin godhamaa jira. Garuu kana keessatti rakkoon nu mudatan tokko raawwachiisummaa isaanii hordoffii manni hojichaa godhaa jirudha. Lammaffaan rakkoo kabachiisa mirga daangaa faana qabatame beenyaa tilmaamuu irratti beenyaa tilmaamame immoo raawwachiisuu irratti kuni rakkoodha. Kan biraa nageenya faanas wal qabatee rakkoon kun inni sin kaaftan inni qabatamaan lafa jiru kun sababa ta'eera. Kanaaf amma abbummaadhaan nuti hordofaa jirra. Gama biraatiin sararoota tokko tokko sin kaaftan amma fakkeenyaaf kan akka Jimmaa, Ciidaa, Shaambuu, Agamsaa, Geedoo, mana beenyaa irratti rakkoo madda fandii maallaqaa, rakkoo diizaayinii, rakkoo raawwachiisummaa kontiraaktaratti kenname kanadha. Hin beekna akka galteetti yaaddoo keessanii fi rakkoocha fudhannee nutis hordoffii kan taasisnu ta'a waanuma jedhu kaasuun barbaada. Gama kan keenyaatiin gama abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaatiin iddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokko bajata kaapitaalaatiin daandilee ijaaraman, kan biraa suphaa daandiiwwan numa jalatti hojiin isaanii raawwatamudha. Isaan kana fakkeenyaaf gama daandii fakkeenyaaf godina Buunoo Beddellee irraa ka'e nutis qorachaa jirra. Gara Cawwaaqaa Daaboo jiru qoratameera, adda baasneerra. Daandiin kun kan ittiin ijaarame sarara qubsumaa fi akkasumas sagantaa waliin gahinsaa keessatti ijaateef jechuudha. Amma diizaayinii isaa xumurreerra bajata qaama barbaachisuun erga dhiyeessinee booda wanta sadarkaa isaa ol guddifnu ta'a jechaadha. Kan biraa Shawaa Lixaarraa tarii darbee iddoo tokko kaasaa riqaa laga Faca'aafaa. Riqni sun dura yeroo sagantaa waliin gahinsaa dura kan ijaaramedha. Garuu nuti qajeelfama ijaarsa riqaalee irratti abbaan taayitaa daandiiwwanii iddoo 3tti qoodeera. Kan ispaaniin isaanii yookiin bal'inni isaanii abbaa 12 hanga aanaatti, 12 ol hanga 20tti, godina isaa ol immoo nuti hojjeta. Riqni kun jigeera 2003 ragaan ani qabuun kan hojjetame dura. Garuu godinni kallattiitti kennee aanaatti
sadarkaa isaaniittidha kan hojjetamu jaa ta'eef aga yoonaa isaan raawwachiisummaan xiqqoo harkifataa jaa ta'eef achittidha kan rakkoon uumame malee ragaa nuti qabnuun wanta hojjetamuu danda'udha kan jedhu waanuma jedhu kaasuufanii kan biraa godina Arsii Diksis Kullaa irraa kaasee Darrabbaas Sammar Haliilaa warri jedhaman kun ammumallee suphamaa jiru. Achitti kabajamaa miseensota caffee kanaaf kanan kaasu iddoo baay'ee irratti iddoo kwaarii select materiaalii abbaan taayitaa daandiiwwanii suphaadhaaf itti fayyadamu maayikiroota ijaaruutu jira. Aanaan tokko immoo aanaa ollaatii fi hin kennu wanta jedhutu jira. Iddoo sanarratti rakkoon akkasii nu qunnameera jechuudha. Dhiibbaa guddaadhaanidha kan isaanii suphaa daandii sana naannoo sarara Kullaa Darrabbaa Haliilaa Kullaa Darrabbaa Sammar waan akkasiitu nu qunnamee isinis deeggarsa keessan iddoo godina kana qofa irratti miti godinaalee Oromiyaa baay'ee isaa irratti daandiin kun suphaan funded kan ta'u bajata road fundiin federaalaa ramaduuni bajata xinnaadha. Kanaaf iddoo tokko tokko irratti meeshaa ijaarsaa akka binnu akka dameen suphaa akka bitu hin gaafatama. Kun ta'uu qabu tajaajiluma hawaasaa fi kan oolu jaa ta'eef iddoo kanarratti deeggarsi keessan baay'ee murteessaadha jechuuf hin barbaada. Kan biraa iddoon Wallagga Bahaa irratti kan daandii lama rakkoo ijoo kan ta'an nutis baay'ee hordofaa kan jirru kan ka'ee jira. Biilaa Zangii fi hangar guuteetti tokko immoo Gooban Kaarraa kan jedhamanidha. Biilaa Zangiin rakkoo raawwachiisummaa fi naamusa dhabuu kontiraaktaraatu ture. Isa kana karaa seera eeggateen addaan citee amma ooditiinsaa gorsaadhaan taasifamee hojiin hafes xumuramee diizaayiniinsaas riiviyuu ta'ee bajata ittaanutti akka ongoing projectitti qabamee caalbaasiidhaaf bahaa inni kun bara ittaanutti hin furama jechuudha. Biilaa Gooban Kaarraan immoo ansin dhibu parsantii 98 irra daandii jirudha. Daandii kanarratti parsantii 2 gara waggaa 2 ol rakkanne tokko kabachiisa mirga daangaati. Iddootti biyyoo dhorkatanii biyyoon naannoo kiiloomeetirii 17 irratti akka daampu ta'u ta'ee achiin hanga ani ragaa qabutti bulchiinsi aanaallee hanga nama bulchaa 2-3 itti geeddaramutti godinni tarkaanfii fudhate hanga humna nageenyaa ramaduutti geenyee turre. Parsantii 2 yeroo hundumaa akka komiitii dhiyaata bara 2012 sin xumurra jennee kun nu mudateetudha kan bulee malee dhugaadha rakkoo isaa hin beekna. Rakkoon kana kan biraa gara Harargee Bahaatti kan gaaffiin ka'e dhugaadha. Haalli teessoo godinaalee kanaas rakkoon daandii iddoo kana jirus hammaataadhaan hin beekna. Garuu daandiileen jiran kun kan isaan ittiin diizaayinii ta'anii fi tajaajilli amma isaan kennaa jiran bal'aa jaa ta'eef humnaa ol tiraafikii ijaa tajaajilaa oolaniif rakkootu jira. Haa ta'uti garuu sararri tokko kan Gola Odaa Burqaa kaasee hanga Miinootti ufumaan kiiloomeetirii 105 warra achii dhuftan ni beektu. Gara sanatti xiyyeeffannee iddoo qubatiinsaatu jira, iddoo rakkoo nageenyaallee qabudha. Rakkoo sana hiikuudhaaf gara sanatti baay'ee bara kana jaa xiyyeeffataniif suphaan iddoo sararoota kanneen biroo xiqqoo duubatti waan harkifate fakkaata malee rakkoo isaa hin beeknaa hordofaama jirra jechuumaafini. Dhumarratti kan Shaambuu Abee Dongoroo ka'e tokko innis akkasumatti ammuma kanallee suphaa cimaa
hordoffii cimaadhaan suphaa gaggeessaa jirraa rakkoosaa quba qabnaa jechuu maafini kanuma yoon kaase